Adoolessa 13,2026 oduu subuun Turkii yeroo kana simbiraan geenya. Dooniin galaana Chaayinaa fi Filiippiins walitti bu'uun dhaga'ame. Galaana Chaayinaa kibbaa keessatti bakka falmisiisaa Sabina Shoal jedhamtutti eegdota qarqara galaana Chaayinaa fi Filiippiins gidduutti walitti bu'iinsi waraanaa hamaan akka mudate Maanilaantu gabaase. Mootummaan Filiippiins akka jedhetti dooniiwwan eegdota qarqara galaana Chaayinaa itti yaadanii doonii dhiyeessii siivilii Filiippiins rukutanii qawwee bishaanii itti dhukaasuun miidhaa guddaa geessisaniiru jedhe. Beejing deebii ariifataa kenniteen dooniiwwan Filiippiins bishaan naannoo Chaayinaa seeraan sarbuu isaanii fi akeekkachiisa kennameef dhaggeeffachuu dhabuu isaanii ibsiteetti. Taateen sun waldhabdeen biyyoota lamaan gidduu jiru sadarkaa balaa ta'etti kan ol guddise yoo ta'u, waraanni Ameerikaa haala Paasifik keessa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru ibseera. Raashiyaa fi Chaayinaan yaada murtii manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Iraan irratti dhiyeesse kufaa taasisan. Raashiyaa fi Chaayinaan murtee mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa niwukilaraa Iraan irratti baase irratti veetoodhaan kuffisuu isaanii dhaga'ame. Aangaa'onni lamaan wixinee murtee sana hiikuuf tattaaffii dippiloomaasii taasifamaa jiru hin gargaaru jechuun mormaniiru. Moskoo fi Beejing ibsa waloo kennaniin tarkaanfiin manni maree nageenyaa fudhatu kamiyyuu marii geggeeffamaa jiru deeggaruu akka qabu cimsanii dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis galmeen niwukilaraa Iraan karaa dippiloomaasii fi bu'uura eejensii annisaa atoomikaa idil addunyaa IAEA qofaan furmaata argachuu akka qabu ibsuun karoora hojii waliigalaa waliinii JCPOA fooyyessuuf carraa jiru kunuunsuun barbaachisaa ta'us cimsanii dubbataniiru. Tarkaanfiin Raashiyaa fi Chaayinaan fudhatan sun marii marsaa dhiyoo humnoota addunyaa gidduutti taasifamaa ture irratti garaagarummaa gadi fagoo akkaataa sagantaa niwukilaraa Iraan to'achuu danda'u irratti mul'ateera. Biyyoonni lamaan karaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii fi dhiibbaa dabalataa Iraan irra kaa'uu caalaa marii dippiloomaasii akka filatan ifa godhaniiru. Dorgommiin waancaa addunyaa biyyoota 48 hirmaachise amma gara 4tti gadi bu'eera. Dorgommiin waancaa addunyaa biyyoota 48 hirmaachise amma 4 ga'aniiru. Dorgommii waancaa addunyaa bara kanaa yeroo jalqabaaf biyyoota 48 hirmaachise biyyoonni 44 geggeeffamuun 4 qofti hafanii jiru. Tapha waancaa addunyaa bara kanaa qopheessummaa Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoon geggeeffamaa jiruun Faransaay Ispeen waliin, Ingiliz ammoo Arjentiinaa waliin ni taphatu. Faransaay Morookoo galchii 2-0, Ispeen ammoo Beeljeemin galchii 2-1 injifachuun tapha walakkaa xumuraaf darbuun kan yaadatamudha. Gareen biyyaalessaa lamaan tapha xumuraaf darbuuf taphni qibxata dhufu galgala isteediyeemii Teeksaas Daalaasitti taphatan haalaan eegamaadha. Tapha walakkaa xumuraa biraan ammoo roobii galgala Arjentiinaa fi Ingiliz wal morkatu. Tapha nuusaa xumuraa Ingiliz Noorweeyin, Arjentiinaan ammoo Siwiizerlaandiin injifachuun tapha walakkaa xumuraaf darbuun isaanii kan yaadatamudha. Tapha waancaa addunyaa biyyoonni 44 geggeeffamanii 4 hafan kanaan eenyutu abbaa waancaa ta'a kan jedhu gamanumaan eegamaa jira.